Alangee yookaan Baalliin Gadaa Oromoo Tuulamaa marsaa 17ffaan dilbata dhufu dabarfama. Mee sirna dimokiraatawaa ajaa'ibaa addunyaa keenyaa kan aangoon wal dhabdee tokko malee, basaasa tokko malee karaa nagaa dabarfamu kana waliin ilaalla. Kun kan uummanni guddaa Oromoon sirna gadaa biyyaa fi addunyaaf gumaachedha. Alangee yookaan Baalliin dabarsuu Gadaa Tuulamaa 71ffaa ilaalchisee marii paanaalii godambaa yaadannoo Adawaatti qophaa'e irratti afyaa'in caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurramaan ergaa ajaa'ibaa dabarsaniiru. Gadaan sirna mirga aangoo uummataa qabatamaan mirkaneessee fi ofittummaa malee aangoo dabarsuudha jiraniiru. Mee odeeffannoowwan tokko dabalataanis nutti himu. Sirna gadaa keessatti alangeen qaccee qofa miti. Mallattoo haqaa, dhugaa fi aangooti. Sirni gadaa hambaa addunyaa ta'e dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa biyyoota gamtoomanii yookaan yuuneeskootti galmaa'ee jiru kun abbootiin of eeggannoodhaan kunuunsanii asiin ga'anii jiru. Akkuma afyaa'ii yaadachiisan dhaloonni haaraan sirna kana itti fufsiisuutu irraa eegama. Amma yeroon seena qabeessa ta'e geera. Sirni Alangee yookaan Baallii dabarsuu Gadaa Tuulamaa 71ffaan Waxabajjii 4-7 bara 2018tti taateewwan adda addaatiin raawwatamaa jira. Kanaanis Alangee yookaan Baalliin Gadaa meelbaarraa gara gadaa muudanaatti ifatti ni darba. Oromoon hundi sirna wal harkaa fuudhinsaa Alangee yookaan Baallii kanarratti akka hirmaatu abbootiin gadaa waamicha dhiyeessaniiru. Gatiin nagaa, haqaa fi walqixxummaa kun hunda keenya kan nu boonsudha. Viidiyoo kana sheer gochuun waa'ee sirna gadaa ajaa'ibaa kana addunyaaf beeksisaa. Akkasumas waa'ee sirna gadaa dhugaa ajaa'ibaa beektan komentii jalatti nuuf barreessaa.